Manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irratti mari'ateetii jira. Ameerikaan tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabuu osoo hin tahin uummata ukkaamsuun beelessuudha jetteetii jirti. Torbee darbee erga humnoonni waraanaa Tigraay loltoota Itoophiyaa haleelanii booda mootummaan Biltsiginnaa jalqaba torbee kana Maqalee gadhiisee bahuun Tigraay keessatti wantoonni saffisaan akka jijjiiraman taasiseetii jira. Haala siyaasaa Itoophiyaa saffisaan jijjiiramaa jiru kana irratti mari'achuuf manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafii Ameerikaa, UK fi Ayirlaand dhiyeessaniin mari'ateetii jira. Marii kana irrattis miseensonni mana marichaa rakkoo siyaasaa Itoophiyaa raasaa jiruu fi kallattii furmaataati kan jedhan tokkoon kaasaniitii jiru. Yaadota marii kana irratti kahan keessaas rakkoo siyaasaa Itoophiyaa dhiphachuu, dirree dimokiraasii fi walamantaa dhabuu, humnoota siyaasaa gidduutti dhalateedhaan waraanni Tigraay keessatti taasifame yakkoota namoomaa fi waraanaa akkasumas duguggaa sanyii dhala namaati jedhaniitii jiru. Yakkoonni kunniinis qaama walabaatiin qoratamanii yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatan gaafataniitii jiru. Addatti ammoo Ameerikaan karaa ambaasaaddara ishee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin mootummaan Itoophiyaa tajaajila hawaasummaa akka bilbilaa, baankii, ibsaa fi daandii geejjibaa lafoo fi riqicha kutuun uummanni miiliyoona 5 ol tahuu gargaarsa namoomaa akka hin arganne ogguruun yakka tahuu himteetii jirti. Ambaasaaddar Linda Thomas Greenfield waltajjicha irratti akka jedhanitti tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa tibba kana fudhatee dhukaasa dhaabuu osoo hin ta'in uummata Tigraay kallattii hundaan daandiitti cufanii ukkaamsuun beelessuudha jechuun gocha mootummaa Itoophiyaa kana biyyoonni hunduu akka balaaleffatanii dhiibbaa taasisan yaamicha dhiyeessaniitii jiru. Dhumarratti manni marichaa waltajjii kana loltoonni mootummaa Eertiraa guutumatti akka Tigraay keessaa bahan, yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatan, qaamoleen hunduu dhukaasa dhaabuudhaan daandii gargaarsaa banuun uummanni beela'ee jiru akka gargaaramu, milishoonni Amaaraa lafa Tigraay humnaan qabatan akka gadhiisanii bahanii fi rakkoo siyaasaa Itoophiyaa raasaa jiruuf mariin siyaasaa hiika qabu akka eegalamu gaafataniitii jiru. Oduu keenya xumuraatiin Tigraayitti beelli namoota 400,000 miidhaa jira jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiiseetii jira. Akka aangawoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhanitti waraana baatilee 8 darbaniif Tigraay keessatti adeemaa ture lammiilee 400,000 ta'an beelaaf akka saaxilaman taasisee jira jedhaniitii jiru. Rakkoo naannichatti mudate irratti jalqabaaf ifatti kan yaa'ii taa'e manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii daa'imman 33 ta'anis dhibee hanqina nyaataa hamaaf saaxilamanii jiru jedheetii jira. Na'imaa Umar dabalata qabdi. Tigraayitti beelli namoota 400,000 miidhaa jiraachuu UN'n akeekkachiise. Akka aangawoonni UN jaanitti waraana baatilee 8 dabraniif Tigraay keessatti adeemaa ture lammiilee 400,000 ta'an beelaaf akka saaxilaman taasisee jira. Rakkoo naannichatti mudate irratti yeroo jalqabaaf ifatti kan yaa'ii taa'e manni maree nageenyaa UN daa'imman 33 ta'anis dhibee hanqina nyaataan walqabate mudatuuf saaxilamanii jiru jedhe. Waraana baatii 8tiif taasifamaa tureen namoonni miiliyoona 1,800 ta'anis fiixee beelaarra jiraachuu akeekee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu osoo jiruu walitti bu'iinsi ammaas jiraachuu mala sodaan jiru jiraachuus akeekkachiisanii jiru. Humnoota TPLF lolaa kan ture mootummaan Itoophiyaa wiixata dabre dhukaasa dhaabee jira jedhee labsullee osuma dhaabbileen idil addunyaa qaamoleen lamaanuu lola akka dhaabaniif itti fufee jiru. Humnoonni TPLF naannoo isaanii keessaa diinaa akka ari'an dhaadachuun wal qabate lolli bakka muraasatti gaggeeffamaa akka jirutu himama. Jimaata kaleessaa loltoonni mootummaa federaalaa 10,000 TPLF booji'amuun isaanii tibbana himamaa ture daandiiwwan magaalaa Maqaleerra oofamaa turanii jira. Gabaasni New York Times kun ammoo lolichaan injifatamee bahuu mootummaa Itoophiyaa ifatti kan mul'isu ta'us xinxaaltonni yaada isaanii kennaa jiru. Lolli TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti baatii 8tiif taasifamaa ture 10,000 ajjeesee miliyoona 2 ol ammoo qe'ee buqqaasee jira. Qaamoleen lamaanuu ajjeechaa jumlaa fi dhiittaa mirga namoomaa hamaa raawwachuun himatamaa turani. Bakka bu'aan hoogganaa gargaarsa namoomaa UN miseensota mana maree nageenyaaf New York keessatti gabaasaa dhiyeessaniin haalli Tigraay keessa jiru torbaanota muraasa asitti akka malee hammaa
hirmaatee jira jedhani. Lammiileen miliyoona 5.2 ta'an gargaarsi kan barbaachisu yoo ta'u hedduun isaaniis dubartootaa fi daa'imman jechuun dabaluun himanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa erga humnoonni TPLF naannicha harka caalu torbee dabre keessa to'achuu eegalanii asitti mootummaan gargaarsa danqaa jira himannaa jiru hin fudhu jedhee jira. Akka hoogganaan dhimma siyaasaa UN Rosemary DiCarlo yaa'ii kanarratti jedhanitti lolli humnoota Tigraay humna ittisa Tigraay yookiin TDF fi loltoota Itoophiyaa, Eertiraa fi humnoota Amaaraatiin deeggaramu gidduu lolli itti fufuun gaggeeffamuu akka malu himanii jiru. Haala nageenyaa badaa amma jiru irratti dabalataan lolli marsaa biraa banamuu mala. TDF waliigaltee dhukaasa dhaabuu hatattamaan akka taasisu cimsinee gaafannaa jettee jirti. Biyyoonni miseensa mana marichaa irra hedduun waraana dhaabuun qabatamaan lafarratti akka raawwatuu fi deeggarsi namoomaa danqaa tokko malee namoota rakkoo keessa jiran akka dhaqqabu gaafatani. UN itti bakka buutuun Ameerikaa Ambaasaadar Linda Thomas Greenfield mootummaan riqicha dabalatee tooftaalee qunnamtii fi ibsaa adda kutuun isaa mallattoo waraana dhaabuu osoo hin taane tooftaa waraana diina itti marsanii dhiyeessii bu'uuraa irraa kutuudha jechuun dubbatani. Biyyoonni akka Raashiyaa, Chaayinaa, Indiyaa fi Keeniyaa akkuma amma dura walgahicha irratti giddu seentummaa qaama alaa mormuun tarkaanfiin mana marichaan fudhatamu kan birmadummaa Itoophiyaa kabaju akka ta'u gaafatani. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun idilee har'aaf qabanne kana fakkaataan siraa isaati gama ogummaa kaameraaf suur-sagaatiin kan nafaana ture Tuujii Muhammad.